Ayyaana Oromoo, ayyaana siyaasarraa qulqulluu, ayyaana tuttuqaan qabne goonees akka kabajnu. Oromoon jiidha. Oromoon uumama Rabbi uume hunda keessaa kan inni bishaan filatu, bishaantu qulqulluudha. Kanaaf qulqulluu ta'uu nu barbaachisa jechuudha. Bishaantu qulqulluudha waan ta'eef bishaan kana filata. Bishaan kanatu uummata adda kutee ture firaaf firree gamaa gamanatti adda citanii jiran jechuudha. Isa kanaaf achitti dhaqee Rabbii nagaadhaan bishaan kun gadi galee firri walitti dhufee gabaan gamaa gamanaa walitti bahee dalagatee walitti deebi'ee mana ofiitti galuu waan danda'eef yaa Rabbi galanni kan keetii jedhee bakka sanatti galata waaqa isaa galfata. Dargaggoon ammumarraa jalqabee naannoo sana akka uummanni nagaadhaan deemee dhaqee galateeffatee deebi'uuf karaa bareechuu, haala tolchuu, nageenya eeguu, ofii isaatiifis immoo nageenya eeggachuu. Ayyaanni Irreechaa garuu yeroo baay'ee ayyaana siyaasaa godhamee ayyaana achitti namni sodaatu godhamee ayyaana sodaa godhameeti odeeffama. Garuu Oromoon kana hundarrattuu milkaa'eera jechuudha. Kana cabsee keessa baheera. Ammas taanaan ayyaanni ayyaana siyaasa kamirraayuu bilisa, siyaasa alaabaa kamirraayuu bilisa, ayyaana huccuu Oromootiin miidhagee huccuu kanallee gara diinagdeetti jijjiirate Oromoon karaa adda addaatiin diinagdee isaa akka gurguratu. Isa kanaafillee haala mijeessuun ala gara jeeqamaatti adeemuun inni kun Oromoodhaaf safuudha. Duudhaa Oromoon qabu, nageenya Oromoon qabu, aadaa Oromoon qabu qabatanii adeemuudhaan gara waan ayyaanni kun barbaadu kan biraa keessa fiduu, alaabaa adda addaa fiduu dhiisanii waan alaabaa abbaa gadaa qofa qabatanii, alaabaa gadaa, faajjii gadaa qofa qabatanii jeeqama kamirraayyuu oduu adda addaa kamirraayyuu bilisa ta'e Oromoon akka inni ayyaana kana nagaadhaan milkeessee galuu asumaan dhaamsa koo dabarsaa. Amaanaa kanan isiniin jedhu uummanni kan keenya adaraa tokkummaa, adaraa akka adaraa keessan baattanu, akka nageenya keessan eeggattanu isiniin jechuun barbaada. Irreechi egaa akkuma beekamu maali bu'aansaa, maal faayidaansaa, kaleessa maal ture isa jedhurraa ka'uun keenya gaarii ta'a. Uummanni keenya waa'ee irreechaa kanaan dura maalidha akka madda uummanni walitti dhufu tokkummaa, jaalala akkasuma immoo injifannoo godhee akka meeshaa hidhannootti waan itti fayyadamaa turedha. Aadaa isaa kanas immoo karaa nagaatiin akka kabajatu dargaggeessi keessumaa gahee guddaa qaba. Gahee guddaa qaba jennaan jedhu humna isaatiin, beekumsa isaatiin aadaa fi duudhaa uummata kanaa akkaataa sirni gadaa ajajuun hangafaaf dursa kennee, dubartiif dursa kennee, daa'immaniif dursa kennee haala saniitiin dargaggeessi humna biyya kanaa ta'e, humna Oromoo ta'e kun aadaa fi duudhaa uummata Oromoo keessatti dirqama sirraa eegamu baachuu danda'u qaba. Sirna gadaa lafaa haaromaa jiru kana keessatti ijoollee lafaa dhufaa jirtu kana akkaataa duudhaa kaleessaa saniitiin akka socho'aniif ammumarraa kaasanii bakka bakka jiranitti gahee dirqama isaan irraa eegamu baachuu danda'u qabu. Sirna kana immoo qabeenya dhuunfaa keenyaa qofa godhachuu hin qabnu. Har'a sabaaf sablammoonni bukkee dhaabbatanii jiru. Itti amananiira, sirrii ta'uu isaa amananiira. Addunyaan immoo beekamtii kennee fi yuuniskoo irratti nu galmeessee qabeenyi kun qabeenya addunyaa ta'e uummanni kun addunyaa irratti akka aadaa isaa beekamuuf nageenya irratti sirriitti hojjechuu danda'uu qaba. Uffannaa aadaa keenyaa sirriitti agarsiisuu danda'uu qabna. Uummanni kun deemsa irratti akkamiin deemsa jedhu kana sirriitti agarsiisuu danda'uu qabna. Bifa buburree osoo hin taane bifa aadaa fi duudhaa sun gaafatuun qaamni kamiyyuu wal jala hiriiree wal dhaggeeffatee deemee qabeenya addunyaa goonee galmeessuu keessatti dirqama lammii biyya kanaa hundaa jechuun danda'ama jechuu barbaadetan. Sirni Irreecha jechuun sirna guddaadha. Duudhaa uummata Oromoo kan itti calinqisu. Uummanni Oromoo wal gahee galata kanatti galchu waan ta'eef xiyyeeffannaa kan itti hojjetamu immoo ta'u qeerroo fi qarreen keenya wal faana baanee deeggarsa kenninee baanee aadaa uffata keenya uffannee ganamaan baanee sirriitti isa jiru hubachuudhaan naannoo nageenya sana eeguudhaan irreechi kan sirriitti akka kabajamu gahee guddaa qabachuu qabna jedhee yaada akka kottee jechuudha. Sirni gadaa keenya yuuniskootti galmeera. Ittaanee immoo irreechi kan itti irreeffannu immoo galmaa'uu qaba waan ta'eef qarreef qarreen keenya qofa osoo hin ta'in beektoota namoota riisarchii hojjetan abbaa seenaa qaban seenaa walitti kan itti qorannoo kan gaggeessan wal faana taanee sirriitti hojjannee sana keessa immoo aadaa isa jiru sirriitti calanqisuudhaan addunyaatti beeksisuudhaan akka galma gochuudhaaf gahee guddaa taphachuu qabna jedhee yaada. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Ayyaana Oromoodhaaf bakka guddaa qabudha. Oromoora darbeellee biyyoota keenya keessatti ayyaana beekamaa guddaa akka addunyaatti illee beekamaadha. Kanaaf
nama hundarraayyuu hundi namaayyuu gahee mataa isaa taphachuudhaa qaba jechaadha ayyaana kanarratti. Dargaggoonni yookaan immoo shamarreen qarreeniif qeerroon Oromiyaa keessa jiran hundi isaaniiyyuu karaa nagaadhaan akka ayyaaneffatamuudhaaf gahee mataa isaanii bahachuudhaa qabuun jechuun barbaada.